Bakka gammaddan jiraattonni magaalaa Eertiraa fi Itoophiyaa keessatti argamtan tolaan gara Kanaadaa deemuudha warri fedhii qabdan. Yeroo kana mangistiin Kanaadaa baasaan gara biyya kootii kottaa hojii hojjedhaatii maallaqa gaarii argadhaa jijjiirama guddaa argadhaa jedhaa jira. Akkuma beekamu bulchiinsi Kanaadaa keessaa ibsa bara kana baaseen nama 200,000 tolaan gara Kanaadaa fichisiisee hojii hojjechiisuu barbaada. Ibsichi akkana jedha. Lammii Itoophiyaa yookaan Eertiraa ta'ee ka'ee zeeginnatiin isaa kan Itoophiyaa yookaan kan Eertiraa ta'ee ka'ee jechuudha. Kan barbaadan waggaa 18 ol kan ta'anidha. Bara kana kutaa 12 yookaan immoo sadarkaa lammaffaa barumsa sadarkaa lammaffaa kan fixanidha kan barbaadaman. Tolaan yookaan immoo gargaarsa mangistii Kanaadaatiin akka ofitti fudhatu ibseera. Ibsicha irrattis waan baay'ee dubbataniiru. Carraan kun lammii Itoophiyaa yookaan Kanaadaa keessa waan jiraatan lammii Itoophiyaa yookaan Eertiraa keessa jiraatan hundi keessan akka hin darbiniin jedhaan kirkootiin kan mana isinitti amma akkaataa itti foormii guutanuu kan waliin ilaallu ta'an faana ilaalaa isiniin jedha karaa foormii guutuutti dabarru. Foormii guutuudhaan duratti immoo jecha subscribe jedhu tuquun gara maatii keenyaa ta'a isiniin jenna. Jecha subscribe godhu kun warri har'a gara viidiyoo keenya ilaaluutti dhufaa jirtan jecha subscribe tuquun maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Yookaan warri immoo duraan ilaalaa turtan follow gochuudhaan gara viidiyootti waliin haa dabarru. Akkuma galumsa irratti ibsu yaalle KineMaster jecha jedhu kana keessatti Google Chrome keessa seenaa Google Chrome keenya kunuunsa kana Google Chrome keessa eegisanii Kanaadaan jecha kana saaftanii jecha Kanaadaan bank job bank kan jedhu kana jechuudha. Mul'ata jedheen yaada jecha kana ala barreessinu akka warri moobaayilaan ilaalaa jirtan asiin tuqaa sadan kanatti bu'uudhaan ofitti akka inni bisnu naamni akka gochuu kunoo kana fakkaata kunoo Kanaadaan job bank kan jedhu kana eegi barreessinee kana weebsaayitii kana keessa nu seensisaa. Kunoo akkuma irra keessatti mul'atu kana Kanaadaan job bank inni ala barreessine job bank job 2023 ended jedhee jira. Isirratti isa tokko ala ciqaafnu keessa nu seensisaa keessa ala seensisu kunoo haala kanaan nu baasa. Egaa kun amma Ingiliffaan barreeffamee waan jiruuf afaan Oromootti jijjiirranneen immoo afaan Oromoo akka inni nu galuun keessa deemnee ilaaluu dandeenya. Yoo jecha kana afaan Oromootti ala jijjiirrannu waan baay'ee baruu dandeenya gatiitii jechuudha. Na wajjin ilaalaa isiniin jedha. Afaan Oromootti jijjiirree kan waliin ibsa isaa guutuu dubbifnu ta'a. Ibsa isaa dubbisuudhaaf afaan Oromootti si'a tokkoof jijjiirranna. Afaan Oromootti jijjiirranna. Akkuma isin argitan afaan Oromootti nu jijjiiree jira. Hojii edaalaa keessa kuna ol harkifna bakka bu'aa tajaajilaa jedhaara. Siif kan itti aanu barbaade jedhaara. As biratti immoo egaa hojii nuuf ta'u kana keessa tartiibaan kaa'ee guyyaa isaatii wajjin kaa'ee maallaqa isaatii wajjin kaa'ee sa'aatiidhaan hammam akka nu kaffalamu kaa'ee jira. Kunoo as keessatti egaa hamma akkasiin argitan kun mana qulqulleessituudha. Kunoo sa'aatii tokkotti $17 fi tuqaa 38 irratti eegalaa jedha jechuun kan kaffalamuuf jechuudha sa'aatiidhaan. Hojiin keessan sa'aatiidhaan kan hojjetan ta'a. Anis isumattiin si'a tokkoof cuqaasaa waa'ee isaa keessa gadi buunee yookiin immoo foormii kana guutuu dandeenya jechuudha. Kan nutti dhihaatu isa kana gatii ta'e jennaan. Mana qulqulleessuu jedha irra keessatti akkuma isin argitan kun balaa
bal'inaan hojii jedha ishee mindaa jedha kun as biratti mindaa sa'aatii tokkotti $17.38 irraa eegalee gosa hojii jedha kun akkuma kana sitti butees agarsiisa ishee shift sagantaa jijjiirraa jechuudha. Yoo waan kana baay'een keessan ni beektanii akkuma Itoophiyaa keessatti hojjetamu wanti haaraa wayii hin jiru. Wanti baay'ee nama dhibu hin jiru. Foormicha guutuuti yoo baay'ee xiqqoo nama rakkisuu danda'a malee. Yoo isa jechuun akkaataa ittiin seera dambii ittiin bulmaata mataa jira baay'ee waan barreeffame kanatu jira. Barreeffama kana baay'ee keessa gadi bu'insaan dubbistanii irratti xiinxaltanii guutuu qabdanii yoo akkuma beekamu immoo ibsa kana mataarraa isinii jechuun dubbiseen darba malee keessa gadi bu'insaan dubbisu kun akkuma kana ibsa baay'eedha kan asirratti barreeffamee jiru kun aannan daddarbaa isa kana moo isin dubbisuu dandeessu. Kun waan baay'ee nama rakkisuu miti sa'aatii xiqqoo isinitti fudhata isin sa'aatii keessanitti fayyadamuudhaan dubbisuu dandeessu akka kana keessa seentanii ani immoo waan viidiyoon kun isinitti dheeratuuf jecha xiqqoo irraa dheetan darbaa isin guutuusaa dubbisuu dandeessu isiniin jedha. Yoo karaa itti aanutti haa dabarru isiniin jedha. Kunoo akkuma isin argitan hanga gajjallaa kanaatti hanga xumura gajjallaa kanaatti ibsuma jiraatii ibsicha keessa gadi bu'uudhaan dubbisuu qabdan isiniin jedha. Garuu asuma barattan dhiisee isin bira kutee gara itti aanutti darbaa isin garuu ibsicha baay'inaan keessa gadi bu'insaan xiinxaluu qabdanii gaaffii waan gaafatamutu jira deebiitu jira kan kanatti fufuu isin xumuraa isiniin jedha. Yoo gaan biran darbaa kana bira darbuudhaan kan itti aanu saayitii dhaabbatichaa irratti iyyadhu jedhaa jira. Amma saayitii jechuun weebsaayitii dhaabbatichaa irratti iyyadhaa isiniin jedha. Iyyannaa keenya jalqabuudhaaf yoo seera mataasaa baay'ee jiru kan dubbifnee eegii kaane karaa iyyannaa keenyaatti dabarfannaa. Seerichis akkuma inni jedhu baay'een keenya kan waliin dubbifnee jechuun irraa mataa dubbisus isin dubbistaniitu keessa gadi bu'insaan jedhee yaada. Yoo gara saayitichaatti deemeetan foormii guutuu jalqaba kan waliin guunnu haa ta'u viidiyoo kana hanga xumuraatti xiinxaluudhaan addaan ituun kutaniin waliin haa ilaaluun isiniin jedha. Addaan kunnaan guutuun hin danda'amu maaf jennaan viidiyoo addaan kuttanii kaatanii koomentii irratti immoo maal guutee namni jettanii guutichi sirrii miti jettanii barreessaa turtanii yeroo baay'ee waan viidiyoo hojjetamu hanga xumuraatti xiinxaluudhaan yoo ilaalle guutuu hin dandeessan isiniin jedha. Gara foormii keenyaatti yoo dabarru saayiticha keessa yeroo nu seensisu amma saayitichatti buunee jirra keessa nu seensisaa jira. Haala keessa nu seensisu haala kanaan nuuf fida. Haala keessa seenuu tartiiba kanaan nuuf fida. Ammas ibsa mataasaa kan dandeete jira. Waan kana wal harkisuudhaan ilaaluu dandeessanii. Biran darbaa. Yaada mataa jira kun asitti kaa'anii jiranii cuunfanii hamma immoo guutummaan guutuu takka silaas dheeraa miti amma immoo yaada jaraa xiqqeessanii cuunfaadhaan as kaa'anii jiranii seerattiin bulmaataa akkaataa itti ulaagaalee guutamuu qaban gulantaalee guutuu qabdanudha. Gara xiqqootiin as kaa'anii jiranii isin ulaagaa kana guutummaan guutuuttis xiinxaliin isaan gadi bu'insaan dubbisuu qabdan isin jedha. Kana biran darbaa
amma gara guutuutti keessa seenuu qabna. Ulaagaa isa kana sirriitti isin dubbisuu qabdanii waa'ee koronaatiin wal qabatee bultii 14 keessa koronaa ilaalamtanii alaa biyya Kanaadaa sana irratti jechuun kan inni ibsaa jiru akkasiiti. Bultii 14 Kanaadaa irratti keessa achitti doktora of danda'e qabanii jirri. Yoo Kanaadaa keessatti dhukkuba koronaa vaayirasii jedhamu kana bultii 14 qoratanitti karaa hojii ragaa qabatamaadhaa wajjin seenuu qabdanii. If you say yourself as part of the March of Diamond Canada jedhara. Amma gara Oromiffaatti jechuun jijjiirannaa isa kana gara bakka nagaa nuftanii jedhara ka welcome jechuun. March of Diamond Canada MODST of ergitan deemsi qacarrii keenya jalqabu odeeffannoo armaan gadii guutii jedha. Odeeffannoo armaan gadii kana guutuudhaan darbina. Amma guutuu jammarraa nu ilaalaa isin jenna. Eeyyega amma kunoo as biraa jalqaba. Maqaa keenya guunnaa asitti maqaa keenya isaa jalqabaa isa sirrii ta'e guunnaa. Maqaa keenya guunnaa itti aansuun maqaa abbaa keenya guunnaa. Maqaa abbaa hanga akaakayyuu keenyaatti guunnaa itti aansuun jechuudha. Kan afaan Oromootti guutummaan guutuutti gatiin isinii jijjiiree jennaan waa tokko waan isin rakkisu waan qabu natti hin fakkaatu. Imeelii keessan isin barbaachisaa. Irra keessatti akkuma keenya guunne jala kanatti immoo maqaa abbaa keenyaaf maqaa akaakayyuu keenyaa guunnee xumurraa. Itti aansuun imeelii keenya galchina. Gabanumaan imeeliin koo kunoo isa kanaa yoo naqunnamuu barbaadan gara imeelii kootiitiin kunoo imeeliin koo Saadaam Ilma Jamaal isa jedhu kanaa jechuudha. Saadaam Ilma Jamaal jechuun imeelii kootii inni kuni jechuudha. Eeyyoo kanatti aanuudhaan lakkoofsa haala appilikeetii keessan irratti wal qunnamuu qabaachuuf ergaa gabaabaa isiniif erguu barbaadna. Karaa ergaa gabaabaa akka isin qunnamnu hiyyama nu kennitu jedhaa jira. Kana jechuun lakkoofsa keessan yookiin waan ittiin yaada wal jijjiiruu dandeessan jechuudha. Eeyyeen ni dandeessu nu qunnamuu dandeessu isa jedhutti isa tokkoof bu'uun dabarsina. As biratti immoo lakkoofsa mataa keenya lakkoofsa ittiin jirri miiseejiiniif galchuu danda'anu guutuu qabna. As biratti jechuudha lakkoofsa kana guunnee bira dabarfannaa. Lakkoofsa kana lakkoofsa mataa keessanii guuttadhaa isiniin jira. Kan mataa kiyyaanan guutaa Kanaadaa keessatti hojjechuuf seeraan ulaagaa guutuu qabdaa siin jira. Ulaagaa kana guutuu qabdanii wanta inni jedhee eeyyoo jettanii fudhatamaan bira darbuu qabdanii. Eeyyoo waan inni gaafatu seeraan guunnee bira darbina. Itti aansuudhaan immoo asitti noo jenna. Bakka sanatti suuraa keenya galchuudhaan dabarfannaa. Asitti immoo iyyata mataa keenyaa jechuun biyya kana maal hojii dhufuu barbaadde maal jedhee nu gaafata. Asitti immoo iyyata mataa keenyaa kan isiniif kennaa haala isin yaada keessan guutaa dhuftan gaararraa kaaseetiin xalagaa dhufu jennaan ofiif
formiiwwan gurguddaa haala ittiin guutamuu qaban baay'ee keenya sirriitti guutuu hin dandeenyu. Maaf jennaan viidiyoo kana sirriitti yoo ilaalle malee guutuun hin danda'amu. Amma guunnee finnee jirra. Akkuma formii kana guunnee finneen masaarratti kunoo miseejii kana fakkaatu nu baasa. Miseejichi kunoo akkuma isinitti mul'atu kunoo dubbisuu ni dandeessu. Welcome to Canada. Ani viidiyoo koo har'a asumarrattiin dhaabaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa waan kana guutummaan guutuutti keessa gadi bu'uun san ilaalaa isiniin jedha. Hamma viidiyoo itti aanu walitti dhufutti nagaan tura.